Akkuma seexanni siifinillee yaada keesi ofirraa hin ittistu taanaan akka siifinillee beeki. Yaada kee hin adabdu taanaan yaada keen adabamuun waan hin oolle. Namni hedduun namaaf abboomamu miti. Ofiifuu abboomamee jiraachaa hin jiru. Waan wallaaluu qabdu wallaalu akka waan beektuu caalaatti si fayyada. Dhimmi namni tokko jireenya keessatti yaaduu qabu dhimma fayyaasaa osoo hin taane dhimma ergama biyya lafa kanaa dhufe yaaduu qaba. Dhimmi fayyaasaa uumaasaa waan ilaallatuuf. Gaaffii humna ofii olii sammuun ofii namatti kaasuu jalaa miliquun kan danda'amu of jalaa callisuu duwwaadhaan. Wanti na ajaa'ibu waan nan ajaa'ibnedha. Namni ga'umsa isaa ilaalee deemu yoomiyyuu kufee nafu. Sila irra caalaa egereetu sitti dhiyoo waan ta'e borutti ilaaluun dirqama. Wanta hin jijjiiramne faana yoo wallaansoo wal qabde akka hin jijjiiramne sanatti of jijjiiruu waan dandeessuuf hin cinqamin. Yaanni kamiyyuu haa jiraatu yookaan yaadiyyuu malee waan Waaqayyo siif yaade duwwaa taata. Amanis amanuu baattus utuu hin dhalatiin jalqabeeti yoom akka dhalattu yoom akka guddattu maal akka hojjettu maaliin akka qoromtu yoom akka duutu erga duutee eessa akka deemtu utuu hin dhalatiin hojiinsaa kan xumurame. Lolamuuni mo'amuu miti, qoramuunis kufuu miti. Utuu hin kufin akkuma hin ka'amne, utuu hin ka'in akkuma hin deemamne, utuu hin deemin akkuma hin fiigamne, utuu hin fiigin barrisuun hin jiru. Beekumsi si keessa jiru si keessa malee eessayyuu hin jiru. Maaliif ati addunyaa kana irraa nama addaati. Yoomiyyuu Waaqayyo waan ati dandeessu sin godhu waan ati hin dandeenye malee. Ammamiyyuu yoo of jibbite of malee hin jiraattu waan ta'eef ofitti haraarami. Addunyaa kanarratti namaaf dhiifama gochuurra ofiif dhiifama gochuutu ulfaata. Eenyullee eenyuun ol miti. Eenyullee eenyuun gadi miti. Ta'us eenyullee wal qixa miti. Bakka gaddaa deemtee gammadaa taanaan bakka gammachuu teessee gammaduu hin dandeessu. Siifi bakki gammachuu boo'icha. Kan humna isaa hin beekne ofitti dallana. Yeroo hedduu wanti nama miidhu waan amanuu hin barbaanne amanuu dhiisuu sun taane waan amanuu hin barbaanne sana utuu hin beekin amanuudha. Itti fayyadamni addunyaa kanaa akkaataa waliigaltee addunyaan akka ta'e namni isaaf gale. Waliigaltee mataa isaatiin addunyaa jirtu keessa addunyaa mataasaa keessa jiraachuu danda'a. Addunyaa kanarratti namni tokkollee kan amantii hin qabne hin jiru yoo amantaa ta'e malee. Sababni isaas namni waan itti amanullee yoo dhabe ofitti waan amanuufi.
namni of duukaa nagaa buuse eenyu faanallee nagaa buusee jiraata. Ati of qofaaf hin dhalanne yoo eenyuuf akka dhalattillee wallaalte. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, guyyaa itti aanutti qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa.